እናንተ ዋው 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 ዋው! ኧረ ጎበዝ፣ ኧረ ጎበዝ! ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው ያየውኝ? አይኔ ነው ወይስ ሃይሜ ነው? አይኔ ነው ወይስ ሃይሜ ነው? የወሎ ልብስ ዛሬ ዋው 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 ዋው! ታመራ ተመራላችሁ። እንዴት ተመራላችሁ ደግሞ? በለው 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 በለው! ዋው ብሩኬ በጣም ያመራል። የወሎ ልብስ እውነት ነው የምልህ ቀበቶ አይሆንም አለ ቡርክዬ። የት ይሄድ ነው? የአላህ እውነት ጉልበቱ አልቆመም። ብሩኬ እስካሁኑ እየሄደ ነው። ጨምራል ጉልበቱ መሰለኝ። ቀበቶ ራሱ አይሆንም አለ። የሀፍትሽ ግን ይሆናል። ሀይሜ ደግሞ ልብስ ሲመጣ እኔ በልኬ ነው፣ አይቀንስም አይጨምርም። ብሩኬ ነው ያሻገረኝ ያለች ነው። እንግዲህ ይመቻችሁ። ዛሬ ዋው ዋው ዋው! ዛሬ የባሴ ነው የባሴ ነው። እብድ እብድ ታመራላችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ቡርኬ ላይ ያመራል። ያወሎ ልብስ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ። ዋው ዋው! ስጦታ የሰው ስጦታ ነው አለ ሀፍትሽ። ኤጋ ፍቅረኛ ኮስኒ ፊፍድ ፍቅረኞች እኮ ፊደዴ ነው ያረስ ማል ፊዲ የሮም ሁንደ ከነ ፊዲናን ጀይና ጃለሎ ተኮቲ ጃለሌ ኮቲ ፊዴ ጃለሌ ተኮቲ ፊዴ ዱፌራ ወያ ወሎ ጀቹዳ ናማቱ ስጦታ ከኔራፊ ገረማቲ ዴመኒ ጅሮን ተቴፊን karaa maatirraan dhufeefi jechuudha. Obboleessa Burukee jechuudha. Haftishiirraan dhufeefi Haimeen immoo parankii haftishiin gochuuf jettee wayyaa fudhadhu yoo jedhu haftishii fudhadhu wayyaa fatoo na waamtanii beekee hin dhufuyyuu maaliif na waamtaniin see malee wayyaa fatoote hin dhufuu jette haftishi dhuguma see hin aare sukkaara kiiloo galee. Isheen garuu xiqqoo iyyisiisuu fi hoo jennaan dibdee hoo fennaan dibdee achi wayyaa ol fuudhee akkasitti mataatti na dha'uuf immoo jette. Inni garuu oguma see aare isheen hedduma axxusi xinnoo yoo intinii gootee malee sukkaara gashite malee ishiin jettu. Burukeen boodarra garuu argatee jira. Dura fuullitti dukkanooteetti boodarra akka isheen parankiif akkas gootu baree jira. Isa booda fudhadhu nan fuudhu jettee boodarra immoo kolfiteerraa fudhattee jechuudha. Namatu ergee fi akka kanaan walloo wayyaa walloo babbareedaa kana akkasiin bareedanii kennaa nuu kennitan galatomaa jedhanii jiru. Haimeen irraa hin bareede, Buruk irraa hin bareede. Qabattoon garuu itti ta'uu dide miskiina dabalaa mandeemateen beeku jedhe. Amma argitan ilaala hangafni amman biraati inni eegoon kan yaa rabbi yaa wajii rabbi wallahi dhugaama ilaalaa dhugaadha. Haftish immoo egaa jaalallee isaa wajjiniin araaramaa jedhanii gaaffii gaafatu. Inni araaramu hambiraana barbaadaa jedhee ka'e yoo rabbi jedhee rateen araaramna jechaa jira. Eddee dhaqanii hin qabdanii haftishii waggaa 5 jechuun hirmee meeqaatii beeka mucaa hoggaa 5 jechuudha bara. Maal jechuudha qallaalii matti moo silallee ilma araaramtuu deedhaxanii hin qabdanii maaliif amma namni gurguddaan sin jidduu hin galleeti. Xaba ijoollee irra jirtu natti fakkaata. Xabarra jirti gaafa baalii si waamte manatti waliin ooltanii bultee immoo guyyaa 2-3 booda araarame seete haadha boon sodaadhe malee jetti. Maal jechuudha taphataa jirtu natti fakkaata. Amaantiin araaramtaa haftishii har'a gaa obboloota isaa akkasiin shaashaa godheera. Haimeetiin hin jaallata haftishii obboleettii koo quxusuu jedha yeroo hunda dhugaa dubbachuu fi obbolaan Burukee dhugaa dubbachuuf mushiyyeerraa ka'e hundumti isaanii Haimeetiin dhugaa rabbii hin jaallatu. Mushiyeen baay'ee tokkotti ishee jaallatti jechuudha. Yeroo asii deemtu waan hundaa mushiyyeef waan akkas bunaa akkuma intala akkuma durbaatti jechuudha. Akkuma mucaashetti akkuma kanatti ilaalti jechuudha. Haimeen illee bira fakkaatti yoo adeemtu amma kaleessa isa deemanii chigaani kun har'allee achirratti argamtee jirti mana duubaan barri irratti.
baay'ee tokko namatti toltu jaalala sinii kenne sinirraan fudhatiin itti muddaa jajjabaadhaa siniin jenna nama qannaasistu gisee akka kana qinaatii jechuun immoo saantinii osoo hin ta'in hin jira mitiire malee qinaasiisa gara biraa keessa immoo akka nan gashine booda viidiyoo kana yoo namni tokko argitan akka waa tokko naan hin jenne waa tokko akkana jalatti hin barreessine illeeti. Qinaatii jechuun qinaatiisa jibbaa miti. Nama qannaasistu jechuun sawaa biraa osoo hin ta'in isa jaalalaati jechuu kofiidha. Kanaafiyyuu ijoolleen babbareedduun egaa wayyaa wallootiin har'a babbareedanii dhufaniiru. Firiyoondonni koo jechuudha. Jaalalloota kooti isaanii koo jaalallee kooti. Jaalallee kooti isaan na biraan hafanii. Kana fakkaatu babbareedanii shaa jedhanii shambaa jedhanii akka kanaan gadi ba'anii jiru. Har'a immoo mana hafti ishee irratti dhufanii jiru jechuudha. Waa namatti tola. Hafti ishee nagaan sinii walitti sina haa deebisu. Nagaa buusaa nagaa hancaaluun jiru. Samma hammam nyaataniif warraastumii wayii walirraa sina. Amma argamanii amma dhabaman kanaafi dhugaa rabbi wal wal yeroo hunda hin barbaachisu. Nagaa sinii haa fiduu, nagaa sin jidduutti haa bu'uu, jaalalli keessan akkuma duriitti sinii haa deebi'uu, bakkuma duriitti siniin jennaa haftish dhugaa takkaa furri keessan agaameen beeku. Waan isin taatan egaa miidiyaa laalaa ooltu mitiire xiqqoo miidiyaan kun isinitti dabarfachuu nabu miidiyaa irra ooltu ta'ee fi kanaafidha malee egaa walloltanii naftanii abshiraa nagaan walitti isin haa deebisu isiniin jenna. Waaw namatti toltu. Qimamiin immoo naaf irraa wayyaan naa dhufu anaaf yeroo hundannaa hajajamu natti isin qannasu natti isin dhiphatu likkii makonnaa dhufa yeroo hunda jettee jirti. Gammaddee jirti wayyaa kana immoo barbaadaa turre bitachuu fi jechaa bitanna jechaa turre jedha burukeeni. Har'a gaa kennaan sinii dhufe waaw namatti tola dhugaa dubbachuu fi shaaf sharaak maal jedhamayyuu shibbir badeebbana harkaati. Fataa zanaa jedha bahaadha qunnii dhiisame haadhiisummaa yoo wallaalee walitti dhiisuddeen wallaaletti. Fataa zanaa jechaa jiru kun akka kanaan babbareedaniiru. Waaw wayyaa kanaan illee nan xiqqaadha yaa gooftaa koo yooma uffadha laata. Viidiyoon koo kana fakkaatti warri na dhaggeeffattan galatooma hundi keessanuu baabayi.